في السماء سمي كيس ولا لا واقع جتشون أكافان ورمو سميدا سمي كان قد أنتو كنا سمي قد أنتو كنا واقع يوجد مالي واقع جدمو واقع غرا واقع تولي لا يسوس غرا واقع تولي لا ليتي كان جري أبوستول يا أبا يريتشي غيرا يرو دبي خنا دبتو غرا مولي لا يا أبا يريتشي غيرا جري غرا لفاتي مو غرا واقعتي أولي لا ليه أبانا يسجرا يسوس يسجرا يرو كنا It's okay, amma Jesus Christ. No, okay, miti, okay. No, wali galu kamna. Abba ni don't majra. Abba hinjadu akas jadi. Ya Abba yarichi geera. Gara waqa oli lale. Ya Abba yarichi geera. Tun jechuun dhaggeeffadhu ka abbaan olis jira, isa keessas jira, isa wajjinis jira, iddoo hundumaa jira. Hinjiru iddoo. Okay. Ragaan sii kan akka waaqayyoon iddoo hunda hin jirre waaqarra jiru Luqaas keessatti yeroo kadhannaa barsiisu Yesuus Kiristoos yaa abbaa keenya yaa isa waaqarra jirtu cubbuu keenya nuuf dhiisi soora arraa fi boru nu kan jedha waaqayyoon eessarra jira jedha Yesuus. Isallee taanaani basamaati deebisi Amaariffaa sin gaafanne afaan Oromoo hin beeku Amaariffaan Apostel Luqaas kudha takka lakko waa'ee kadhannaa barsiisa keessatti Yesuus Kiristoos yaa abbaa keenya yaa isa waaqarra jiru soora arraa fi boru cubbuu keenya irra daddarbaa keenya irra nu darbi jedha kadhadhaa jedhe waaqayyoo isarra jiru kadhadhaa jedhe. Deebisi akkas jechuun isa yaa isa olaantummaarra jirtu jechuudha malee Yesuus Kiristoos waaqayyoon abbaan waaqarra jira jedhe moo lafarra jira jedhe. Waaqarra jira jechuun isa olaanaan isa ta'uusaa agarsiisa. Jechuun gurba hiikoo keeti kun Yesuus Kiristoos hin jenne akkas yeroo kadhattan yaa abbaa keenya yaa isa waaqarra jirtu jedhe moo yaa abbaa keenya isa iddoo hunda jirtu jedha kadhadhaa jedhe. Yaa abbaa keenya yaa isa waaqarra jirtu jechuun yaa isa waan hundumaarra caaltu jechuudha. Ansan sin gaafanne gurbaa kiyya Yesuus Kiristoos yaa abbaa keenya isa waaqarra jirtu jedhaa jedhe moo yaa abbaa keenya isa iddoo hunda jirtu jedhaa kadhadhaa jedhe. Yaa abbaa keenya isa waaqarra jirtu jedhe. Goobas naa deebiste eebbifamne waaqa harka dhaaf goobas haa cabcubo akkasi bakka kanaaf bakka kana deebina waaqayyoon waaqarra jira malee iddoo hunda hin jiru. Garte fissama yeroo hunda Yesuus Kiristoos gara waaqaa ol ba'e osoo waaqayyoon bakka hunda jiraate Yesuus gara waaqaa ol hin ba'u asuma ta'a biyya lafaa kana keessa Yerusaalemii keessa hin ba'u. Laaligaa atamma waan amma dubbatte kan ammoo wanni toopikii keessaa baatee haasaa jirti. Waaqayyo boqonnaa yoo 17 hin deebi'u jira jechuun dandeessu waaqayyo Yesuus jedhe waaqni waaqarra jira malee bakka hunda hin jiru. Fidi Yesuus Kiristoos yoo ati naa fidde an kiristaana amma si ta'a. Yesuus Kiristoos waaqni bakka hunda jira kan jedhu yoo naa fidde kiristaana si ta'a. Fiduu dandeessa hin cufadha wangeela kee kunoo. Fidi amma. Ana keessa jira jedheera ragaa siin kenna. Waan siin jedhe dhaggeeffadhu ansa siin gaafa. Afaan Oromoo do you understand afaan Oromoo or not? Sii gala moo siin galu? Sirriitti. Yesuus Kiristoos waaqni bakka hunda jira jedhee ni jira. Yesus Kristos akka dhiiraatittiin akka apostolittiin sitti haasa'u jira. Yesuus Kiristoos yeroo barsiisu waaqni waaqarra jira jedhee barsiise moo waaqni bakka hunda jira jedhee barsiise ragaan kan amma kiristaana si ta'a. Hogguu barsiisee maa waaqarra jira jedhe. Afaan Oromoo ni dhageessa moo hin dhageessu. Si deebisee bar yaa isa waaqarra jiru. Goobas kanaafuu hin jenne Yesuus waaqni bakka hunda jira hin jenne. Garuu ana keessa gara dhiifadhu ana keessallee waaqayyoon jira si keessallee jira bakka hunda jiran jedhin. Si keessammaan jiru ana keessammaa jira. Fidi ragaa akkana keessa hin jirre. Kunoo ragaa siin kenna si keessa hin jiru ana keessa garuu jira. Si keessa ati waaqa guutuu nama guutuudha. Dhaggeeffadhu si keessa hin jiru maaliif akka. Okay antee fitsum amlaak noo. Ani ilma waaqayyoodha waaqayyoon. Ansan siin hin jenne Yesuus keessa waaqayyoon ni jira Yesuus waaqa guutuu nama guutuu itti himat waaqayyoon apostol keessa ni jira ati apostol nama guutus waaqa guutusi. Ejadi. Waaqayyo hafuura isaatiin ana keessa jira. Yesuus Kiristoos okay. Garuu guutummaa guutuutu jira. Yesuus ati waaqayyoon si keessa ni jiraami. Hafuura isaatiin ana keessa jira. Hafuura isaatiin hafuuran qabdu ati hafuurri waaqayyoon na keessa hin jiru. Hafuura namaatu hin taane hafuura namaa ammaatu hafuura. Hafuurri waaqayyoon na keessa hin jiru hin siin jedhen.
Anyway, bira kote. Wauma hunda ragaan qabdu. Okay, bira kote kana mataa dure kiyya miti. Amma Yesus itti humna. Video be amma video be suuta tasgabboyna sun lallabe wangeela hinga. Jalqaba xumurra okay. Amma Yohaannis Okay, kana fita. Kuna torba fita. Akka Yesus waaqan ta'in. Dubbii kana erga dubbate Yesus gara waaqaatti ilaale yaa abbaa yarichi geera. Waaqayyoon ragaasii kanneen jira Luqaas keessa akka waaqayyoon waaqarra jiru yaa abbaa yarichi gee jira. Abba dubbachuu jira. Yarichi geera. Ilma kee ulfina akkasiif kennuuf gara keetitti ol fudhadhu. Eessatti ol fudhadhu jedheen? Ol fudhadhu. Goobas kanaafuu waaqayyo abbaan ol jiraami. Ol jira waan hundumaa ol jira. Goobas thank you walii galle amen kanumaan si jedhe ol jira Yesuus waaqayyo abbatti haasa'u jira ol fudhadhu jedheen. Sadaffaa akkumati foon qabeessa hundumarratti aaboo isaaf kennite. Eenyutu aaboo isaaf kenne Yesuusiif? Akkuma ati eenyu kanneef hundumaa irratti aaboo isaaf kennite abbaatu eenyu kanneef? Goobas abbaan waan qabu kanneef moo waan hin qabne kanneef? Waan qabu kenna malee. Waan qabu kannaa? Egaa. Eenyutu aaboo kanneef Yesuusiif? Abbaatu kenneef sin jedhee bar. Goobas abbaafoo eenyu kanneef aaboo? Abbaan waan hundumaa irra caala kan isaaf kennu kan Goobas Yesuus hin fudhate abbaan hin kannaami? Yes. Goobas hayyee itti fuuf. Oolan itti deemu jira uma waa takka walii galu jira. Kan ijoon kiyya waaqayyoon tokkichi san akka abbaa qofatee kanatti Yesuus akkan ta'in kanan walii galu deemu. Gubbaarra waan isin dubbiseef. Inni immoo warra ati isaaf kennite hundumaaf jireenya bara bara haa kennuuf. Eenyutu akka jireenya bara bara kennuuf itti kenne? Abba. Goobas kanaafuu Yesuus waa takkan qabu jechuu waan namaatiin deemu jira jechuu waan abbaatiin. Goobas. Hayyee. Hundumtuu kan saa hundumtuu kan abbo waan feeta jedhe uma anuu kan waaqayyooti waan takka waaqayyoonis kiyya anis kan isaati waan kan isaati waa takka umaatu kana waliin dinne. Sadaffaa dhaggeeffadhu bakka tana qaceelloo listen carefully. Akkana jedha si waaqayyo jedha. Si waaqayyo eenyu si waaqayyo jechuudha jira Yesuus. Si waaqayyo abbaa isaatti dubbachaa jira. Goobas abbaan isaa waaqa moo waaqaa miti? Waaqayyoon. Goobas si waaqayyo isa tokkicha. Eenyu waaqayyoon tokkichi? Isa dhugaa. Eenyu waaqayyoon tokkichi eenyu? Abbaa Yesuus Kiristoos. Goobas waaqayyoon tokkichi abbaa qofa. Goobas akkasuma itti fufna. Isa dhugaadha. Eenyu waaqayyoon tokkichi dhugaadha? Waaqayyoo dhugaadha. Hafuuras. Noosa siin jenne waaqayyoon tokkichi dhugaa eenyu? Abbaa Yesuus Kiristoos. Goobas waaqayyoon tokkichi dhugaa Yesuusii miti abbaadha. Waaqayyoon tokkichi dhugaa abbaadha. Goobas ittiin sii fufa. Amma koomaa godhe Yesuus Kiristoosiin isaati ergite. Eenyutu Yesuus Kiristoos erge? Abbaatu erge. Waaqayyoo tokkicha dhugaa santu ergeemi? Abbaa isaatu erge. Abbaan isaa san waaqayyoo tokkicha dhugaatiimi? Eeyyeen. Goobas Kiristoosiin isa ati ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati. Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uu beekuun jireenya maaliiti? Jireenya bara baraati akka inni ergamee Goobas allaqe. Goobas allaqe. Akka ergamee dhufe eenyutu erge? Abbaa isaatu erge. Ergamaa ta'uu beekuun isaa jireenya maaliiti? Qosifan dubbisa iddoo kanatti. Irra deebi dubbisa. Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isa ati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati. Yesuus Kiristoos ergamaa miti garuu abbaa isaatiif ergamee dhufe. Dhaabbadhu amma ergamaa miti amma ergamaa naan jettee ergamaa miti. Eenyutu Yesuus erge dhaggeeffadha ergamaa miti amma erga naan jedhe eenyu Yesuus erge Apostel? Ergamaa jechuun malaayika jechuudha. Eenyu erge? Okay fakki afaan Oromoo yoo beeyte messenger yoo waan siin jedhe amma fakkeenyaaf yoon Ahmad bira si ergade eenyu ergaani eenyu ergamaan asitti afaan Oromoo seelluu afaan Oromootitti let's go to standard language deemna. Addanaa baasi kaatamma yeroo fakkeenya na dhaggeeffadhu ergamaan isa waan siin jedhe ergamaan malaayika irraa ni jira namoota irraas ni jira waan siin jedhe yoonin Bashir deebisa waan jedhe waan siin jedhe na dhaggeeffadhu yoonin birri hoysi kannee dukkaana Bashir dhaqi sukkara naa fidi jedhe eenyu kan si erge ergamaan eenyu? Situ na ergate. Ati maal jedhamta? Namni ergaa fuudhee deemu san ergamaa jedhama moo hin jedhamu? Ergamee dhufe jedhama. Ergamee dhufe ergamaadha mooti ergamaa kan kooti moo ergamaa kan kooti miteeti?
Ani nama ergamaa miti. Irraan si deebisee luka birri si kanneetiin deemii Bashiiriif geessin jedha. Eenyu si ergaan eenyu? Ergamaan eenyu? Karaa si gabaabsu laal. Atam akka jechuun kee malaayika jechuu keeti moo? Ansasiin hin jenne seera afaan Oromoo seen luka afaan Oromoo akka itti baranne si dubbachuu jira. Nama ergamee fi ergama tokko. Akkasiin hin jenne na dhaggeeffadhu. Afaan Oromoo yoo si galee naman dhibu. Yoon hin birri si kannee Bashiirii geessi jedhe eenyu si erge qaama kan biraa ergamtee eenyutti ergamaa taatee ergamteeti. Abshiramoo nyoo maqaasaa itti isatti ergameen dhageeka. Goobas ergamaadha. Tole Yesuus Kiristoos eenyu biyya lafaatitti erge? Abbaasaatti ergee dhufe. Eenyu ergaani eenyu ergamaan? Abbaatu isa erge. Yesuus Kiristoos akkasiin hin jenne beeke naa deebiste san eenyu ergaani eenyu ergamaan? Ka erge abbaadha. Kan ergame Yesuus Kiristoos. Ergamaadha. Ergamaa kan jedhamu eenyu? Abbaadha moo Yesuusi? Yesuus Kiristoos. Goobas naa deebiste tole allaqee bakka goobas hanqanuma. Ongela fudhattee irra. Abbatti naman taare. Fudhattee goobas. Abbatti naman taate.